Yesus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Yeroo hundumaa fayyinni keenya, jireenyi keenya, boqonnaan keenya inni dhugaan karaa Yesus Kiristoos. Akkas jedha sagaleen Waaqayyoo Roomee 5:8. Waaqayyo garuu utuma nu cubbamoota taanee jirru Kiristoos nuuf du'uu isaatiin hammam akka nu jaallate in agarsiisa. Hammam akka nu jaallate Kiristoos nuuf du'uu isaatiin ilmi isaa Yesus Kiristoos kun lubbuu isaa nuuf kennuu isaatiin Waaqayyo taluu nu jaallate. Waaqayyo gaariidha yeroo jennu fayyuma akkasumatti haasofna miti. Gaarummaa Waaqayyoo sekondii tokko keessatti lakkoofnee bixuu hin dandeenyu. Gaarummaa Waaqayyoo, jaalala Waaqayyootu nu gargaara. 14 irratti immoo bara Addaamii kaasee hamma bara Museetti abaarsi garbummaan biyya lafaa hundumaarra ture. Garuu erga karaa Yesus Kiristoos erganii dhufe abaarsi kun, garbummaan kun warra isatti amanan, warra kan saatan, warra isatti of kennan, warra Kiristoositti of kennan, warra qajeelummaa Kiristoositti amanan, warra du'uu Kiristoositti amanan, karaa Yesus warri Waaqayyotti araaraman irraa du'uun isaan biraatii hafeera. Karaa Yesus Kiristoos ergamaan du'aa nu bira darbe. Nuyi bilisa baane, nuyi jireenya arganneerra. Karaa Yesus Kiristoos Waaqayyo firdii jal'inaa nurraa kaasu jaallate. Karaa Yesus Kiristoos Waaqayyo tola nu jaallate. Utuu gatii nu ittiin baasin, utuu nu isan jaallatin inni Kiristoosin nuuf ergee nu jaallate. Utuu nuti isan barbaadin Kiristoosin gara biyya lafaatti ergee gara isa hamminaan guutame, gara isa jal'inaan guutame, gara isa garaagartummaan guutame, gara isa kanaatti Yesuusin ilma isaa isa qabu ergee Waaqayyo taluu nu jaallate. Nuyi jaallatamneerra. Bara baraan jaalala bara baraan nuyi jaallatamneerra.